Kantiibaan bulchiinsa magaalaa Finfinnee fi ministeerri albuudaa duraanii injiinar Taakkalaa Uumaa filannoo biyyaalessaa marsaa torbaffaa boodan pirezidaantii naannoo Oromiyaa ta'uuf akka jiru odeeffannoon dhaga'ame. Harka fuunee akkam jirtan daawwattootaa fi hordoftoota lammii miidiyaa nagaan keenya kan jaalalaa fi kabajaa isin qabu isiniin jecha guyyaa har'aa ammoo odeeffannoo addaa mana marii caaffee Oromiyaa irraa nu dhaqqabde isin biraan ga'uudhaaf tartiiba galfanneeti jirra. Hanganuma odeeffannoo teenyaatti nu hordofuu hin dagatinaa isiniin jecha filannoo biyyaalessaa marsaa torbaffaa boodan hooggantoonni mootummaa federaalaas ta'ee naannoo iddoo jiranii jijjiiramanii kan itti fufan hoggaa ta'u kantiibaan magaalaa Finfinnee fi ministeerri albuudaa duraanii amma hoogganaan daandii Itiyoo Jibuutii injiinar Taakkalaa Uumaa Bantii pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa ta'uuf kaadhimamuun dhaga'ame. San duratti ammoo injiinar Taakkalaa Uumaa eenyu seenaa gabaabaa isaanii kan isin biraan geenyu ta'a. Odeeffannoo teenya arganne ammoo sanboota kan itti aansinu ta'a. Amma kallattumaan gara seenaa gabaabduu kantiibaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee duraanii injiinar Taakkalaa Uumaatti isin dabarsa. Magaalaa Finfinnee irraa kiiloomeetira 140 fagaattee tan argamtu naannawa Amboo aanaa Tokkee Kuttaayetti dhalatee kan guddate barnoota isaa sadarkaa tokkoffaa kutaa xiqqaa hanga ja'a mana barumsaa sadarkaa tokkoffaa Gooroo Soolitti barate. Sadarkaa tokkoffaa kutaa 7 hanga 8ffaa akkasumallee sadarkaa lammeessaa kutaa 9 hanga 12ffaatti mana barumsaa Ambootti barate injiinar Taakkalaa Uumaa Bantii. Injiinar Taakkalaa Uumaa Bantii uumamaan hayyuu muuxannoo hooggansa qabu kun seenaa isaa keessatti hojiiwwan ijaarsa magaalotaa piroojeektiilee gurguddoo fi hooggansa sadarkaa biyyaalessaatti gahee gurguddaa taphachuun beekama. Injiinar Taakkalaa Uumaa Bantii mana barnoota sadarkaa lammaffaatti qabxii olaanaa fiduudhaan gosa barnoota injiinaringii jallisiif humna bishaanii yookaan immoo water resource and irrigation injiinaringiitiin digirii jalqabaa akkasumallee digirii isaa lammaffaa yookaan maastarsii isaa yuunivarsiitii Finfinneetti barachuudhaan beekumsa injiinaringii isaanii kun ijaarsa magaalotaa fi piroojeektiilee misoomaa bishaanillee keessatti hojii olaanaa bahatee turuun ibsame. Injiinar Taakkalaa Uumaa Bantii eega barnoota isaanii xumuraniin booda magaalaa akka Sulultaa, Hoolotaa fi Duukam keessatti kantiibaa ta'uun tajaajilaniiti jiru. Yeroo kantiibaa ta'uun tajaajilaa ture kana keessatti misooma magaalaa irratti jijjiirama guddaa fiduudhaan beekama. Seenaa isaa keessatti injiinar Taakkalaa Uumaa Bantii bara 2016 akka lakkoofsa Awurooppaatti maaster pilaanii magaalaa Finfinnee falmuudhaan qonnaan bulaan Oromoo lafa isaarraa buqqaafamee wardiyyaa ta'uu akka hin qabne ija jabinaan wayyaanee dura dhaabbachuudhaan falmuun beekama. Injiinaroota 600 walgahii ta'an keessaa Taakkalaa Uumaa nama lammaffaa maaster pilaanii falmuun beekamu ta'uun yaadatama. Biiroon misooma magaalaa fi manneen Oromiyaa keessatti kan hojjete injiinar Taakkalaa Uumaa hoogganaa biiroo ta'uudhaan hojiilee bal'aa hojjeteen jijjiirama guddaa agarsiisee jiraachuu yaadatama. Bara 2018 hanga 2020tti ammoo kantiibaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee ta'uun dargaggoota Oromoo magaalaa keessatti humneessee jira. Yeroo magaalaa Finfinnee hoogganaa turetti piroojeektii bareedina magaalaa iddoowwan boqonnaa akka piroojeektoota dhangala'aa bishaanii xiyyeeffannaa guddaa itti kennuun hojjete. Barnoota tolaa fi tajaajila nyaata manneen barnootaa keessatti barattoota 100 lakkaa'aman jalqabsiisee jiraachuun himama. Sagantaa ijaarsa manneen jireenyaa fi dhimma qabeenya lafaa Finfinnee irratti xiyyeeffannoo guddaa itti kennuun kan hojjete injiinar Taakkalaa Uumaa Bantii dhuma bara jijjiiramaa keessa bara 2021 keessa kantiibummaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee irraa kaafamuudhaan ministeera albuudaa ta'uun muudameeti jira. Bara 2023 ammas ministeera albuudaa irraa kaafamuudhaan hanga ammaatti hoogganaa olaanaa daandii Itiyoo Jibuutii ta'uun hoogganaati jira. Yeroo ammaan tana barnoota isaa sadarkaa olaanaa PhD biyya Ameerikaatti hordofaa kan jiru hoggaa ta'u injiinar Taakkalaa Uumaa hojii ijaarsa magaalaa Finfinnee keessatti hojjetameen dargaggoota hedduu biratti jaalatamummaa guddaa argachuun yaadatama. Injiinar Taakkalaa Uumaa erga bara 2023 tajaajila ministeerummaa xumuraniin boodallee gama barnootaa fi misooma dhuunfaatiin gara fuulduraatti tarkaanfachuudhaan seera haaraa galmeessee fufe. Barnoota olaanaa PhD fi kenniinsa iddoo jireenyaa digirii sadaffaa injiinar Taakkalaa Uumaa hojii mootummaa erga gadhiiseen booda xiyyeeffannoo itti kennuudhaan saayinsii fi beekumsa addunyaa deebisuudhaan keessumattuu beekumsa ijaarsa magaalotaa bulchiinsa misoomaa itti fufinsa qabu irratti caalaatti hojjechuun gara Ameerikaatti imaluudhaan muuxannoo gaarii gara Itoophiyaatti fiduu yaadatama. Kanaanis ammoo yeroo ammaan tana hojii qorannoo barnoota isaanii cinaatti akkasumallee muuxannoo hooggansaa dhimma magaalota irratti qabu babal'isuu fi
dandeettii isaa hojiirra oolchaa jiruun miidhagina ijaarsa magaalota Itoophiyaa duuba akka jirutti himama. Injiinar Taakkalaa Uumaa ilaalchaa fi ijaarsa hegeree siyaasaa biyyattii Itoophiyaa fi Oromiyaa keessatti dandeettii dargaggummaa fi hojii hojjete agarsiisuudhaan gahee leencaa bahateeti jira. Kunis hegeree isaanii irratti dhiibbaa guddaa akka qabuu fi gara fuulduraatti hooggantummaa addaatiif kan isaan qaadhime ta'uun himame. Hooggantoota lafaa dhufuu haaraa kaasuu fi hooggansa isa duraanii keessatti sochii dargaggootaa jajjabeessuun waan jajjaboo fiduu keessatti iddoo olaanaa qabaachuun Injiinar Taakkalaa Uumaa nama adda ture. Tooftaa hooggansa isaanii yeroo baay'ee piroojektota ijaan mul'atanii fi saffisaan xumuraman irratti waan ta'eef dhuunfaanis ta'ee gama hojii roga kanaan gara fuulduraatti muuxannoo qaban fooyyessuun yaalii gochaa jiruun itti milkaa'uun himame. Injiinar Taakkalaa Uumaa Bantii akka hayyuu injiinaringii tokkotti yeroo gara fuulduraatti barnoota isaanii xumuranitti gama gorsa teeknikaa fi misooma magaalota addunyaa irratti gahee guddaa qabaachuudhaan eegama. Akka Itoophiyaa fi Afrikaatti xiyyeeffannoo teekinooloojii fi misooma magaalota dijitaalaayizeeshinii yookaan smaart sitii taasisuu keessatti hayyuu muuxannoo guddaa qabu Injiinar Taakkalaa Uumaa hooggatu. Kanaanis muuxannoo qabuun magaalaa Finfinnee irraa jalqabeeti jira. Dhimma teekinooloojii fi magaalota ammayyaa ijaaruu irratti xiyyeeffannoo guddaa kanneen hojjetaa kan jiru Taakkalaa Uumaa akkasumallee hegeree guddina magaalaa Itoophiyaa keessatti piroojektota magaalaa dijitaalawaa yookaan smaart siitiis Afrikaa keessatti ijaaraman irratti akka gorsaatti yookaan qoratatti gahee guddaa kan qabu ta'uu isaati. Humnaa fi boba'aa enerjii and riisoorsii muuxannoo isaanii inni ministeera albuudaa fi boba'aa keessatti dabarsaniin dhimma riqaalee humna addunyaa global energy infrastructure irratti hubannoo bal'aa akka argatan kan isaan taasisee hoggaatu. Kunis ammoo dandeettii isaanii gama qabeenya uumamaa bulchuutiin caalatti kan itti milkaa'e ta'uu ibsame. Ijaarsa riqaalee walitti hidhaminsa hawaasummaa Injiinar Taakkalaa Uumaa kan yaadatamu hoggaatu. Hooggansa magaalaa Finfinnee yeroo turetti dhimma walitti hidhaminsa hawaasummaa social integration fi tokkummaa dargaggootaa irratti hojjechuu yaadatama. Hegeree keessatti illee dhimma kana irratti xiyyeeffannoo itti kennuudhaan hojii tololtummaa akkasumallee sosochii dargaggootaa ijaaruu irratti xiyyeeffachuun akka itti milkaa'e himame. Akka fakkeenyaatti sagantaan inni manneen barnootaa keessatti nyaata tolaa fi meeshaalee barnootaa raabsuuf jalqabsiisan moodeela gaarii dhimma hawaasummaa ittiin dhiibbaa gaarii uuman ta'uudhaan kana malees ammoo hojiilee gargaarsaa keessatti nama adda ture ta'uun himama. Gahee ijaarsa gamtaatii fi addunyaa intarnaashinaal roo keessatti Injiinar Taakkalaa Uumaa seenaa isaa keessatti jaarmiyaalee idil addunyaa hayyoonni injiinaringii fi siyaasaa muuxannoo qaban akkasii yeroo baay'ee barnoota isaanii erga xumuraniin booda jaarmiyaalee akka baankii addunyaa World Bank dhaabbata mootummoota gamtoomanii United Nation Habitat yookaan gamtaa Afrikaa Union keessatti dhimma misooma magaalotaa fi qaalii irratti akka ogeessa olaanaa ta'uun tajaajiluun carraatti argateen fayyadame. Akka addunyaatti uummata Oromoo fi Itoophiyaa bakka bu'uudhaan hooggansi isaa sadarkaa addunyaatti fudhatama guddaa argatee waan taasiseef hegeree keessatti beekumsa addunyaa irraa argateen gara biyyaatti deebisuudhaan misooma dinagdee fi hawaasummaa biyya keenyaa keessatti gahee leencaa bahatuudhaan yaadatama. Injiinar Taakkalaa Uumaa Bantii. Injiinar Taakkalaan qondaala mootummaa ta'ullee bara maaster pilaanii keessa uummata Oromoo qe'ee qabeenya irraa buqqisuuf aggaammin taasifamu gontumaa hin taasisuu jechuudhaan adda durummaadhaan falmuun goota Oromoo biratti jijjiirama guddaa fi goota Oromoo biratti barra hin jijjiire ta'uun mul'ate. Egaa kantiibaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee ta'uun muudamee boodallee Injiinar Taakkalaa Uumaa magaalaa Oromummaa isee itti ibsamtu magaalaa Finfinnee duudhaa ganamaatti deebisuudhaan dargaggoota Oromoo fi magaalaa Finfinnee wal barsiisuu keessatti qooda leencaa taphate. Manneen barnootaa Finfinnee keessatti afaan Oromoo akka barsiifamu gochaan kan lafa qabsiisee hoggaa ta'u ijoolleen Oromoo maqaa afaan Amaaraa hin beeku ja'uun Finfinnee irraa dhiibamaa turan hambisuudhaan ijoollee Oromoo kumaatamaan lakkaman Finfinnee keessatti akka qaacaraman taasisuudhaan waraqaa eenyummaa baasisuudhaan Finfinnee akka qubatanii fi akkasumallee afaan Oromoo afaan barnoota magaalaa Finfinnee akka ta'uuf dhagaa bu'uuraa kaa'e. Hojiilee lakkaa'amanii hin xumuramne mataa uummata Oromoo fi uummata biyyattii ol qabachiisu hedduu hojjechuun uummata biraa galata guddaa kan argate Injiinar Taakkalaa Uumaa eega sabboonummaa jechaan ja'amu gochaan lafatti agarsiisan boodallee ifiif waan gaarii dalaguudhaan dhaloota biratti seenaa qabatamaa lafa kaa'uu danda'eeti jira. Hooggantoota Oromoo keessaa Injiinar Taakkalaa Uumaa Bantii sabboonummaa isaa gochaan dhugoomsuudhaan bara hooggansa isaatti magaalaa Finfinnee magaalaa guddoo Oromiyaa akka taate hoogganaa ragaa bahee ta'uudhaan uummata Oromoo biratti jaalatamummaa guddaa argate. Kana malees yeroo ammaan tana mana barumsa Gooroo Soolee sadarkaa lammeessaa mana barumsa Injiinar Taakkalaa Uumaa taasisuun jijjiire. Mana barumsaa kun ammoo mana barumsa Injiinar Taakkalaa Uumaa osoo hin ta'in
seenaa jijjiirama mana barumsaa keessatti Injiinar Taakkalaa Uumaa gahee guddaa kan qabu yoo ta'u mana barumsaa haarawaa ijaarsiseet jira. Manni barnootaa Gooroo Soolee erga hundeeffame waggaa 70 yoo ta'u Injiinar Taakkalaa Uumaa kutaa takkaan gajaa mana barumsaa kanatti baratuu isaati. Manni barumsaa kun bara 2000 akka sadarkaa lammaffaatti kan guddate yoo ta'u hanqina manneen barnootaa sadarkaa lammaffaa turee fi baay'ina barattootaa dabalaa dhufeetu dhiibee gara sadarkaa lammaffaatti akka guddatu taasise. Haalli mana barnootaaf tajaajila isaa kan wal hin geenye yoo ta'u hawaasaa fi hooggansa aanichaa boqonnaa dhorkite ture. Manneen barnootaa irra Itoophiyaan qabdu istaandaardii mana barnootaa Gooroo Sooleetti maqaa dhaaman muraasni yookaan kan hin jirre jechuun ni danda'ama. Manni barumsaa Gooroo Soolee sadarkaa lammaffaan gara sadarkaa lammaffaatti haa guddatu malee istaandaardii mana barnootaa sadarkaa lammaffaa kan hin qabne ture. Mukaa fi dhoqqeedhaan kan ijaarame manni barumsaa kun dareewwan gaa kan hin qabne, teessoo gaa kan hin qabne, daree tokkotti hanga barattoonni 80 ta'antu baratu. Kitaabaa fi mana kitaabaa laaboraatoorii kan hin qabnee fi barattoonni fi barsiisonni mana barumsaa kana kan rakkatan yoo ta'u haala mana barnootaa kana kan boqonnaa dhabe hawaasni fi hooggansi aanaa tokkee kuttaa'ee barataa duraanii mana barumsichaa fi qondaala arraa kan ta'e Injiinar Taakkalaa Uumaatti iyyatan. Manni barnootaa isaan keessaa bahan sadarkaa nama gaddisuu irra akka jiru erga hubateen booda fulbaana bara 2018 irraa kaase Injiinar Taakkalaan yaamicha uummata kanaaf oowwaachuudhaan dhaabbata hoogganaa daandii baaburaa Itiyoo Jibuutii dabalate qaamolee garaagaraa sochoosuudhaan hojii seenaa mana barnootaa kana jijjiiruu jalqabe. Yeroo ji'oota 8 caalle keessatti haalli kaleessaa isaa yaadachiisuuf rakkisu mana barnootaa kun jijjiiramuu akka danda'u hubate. Maqaan mana barumsaa kanalleen mana barumsaa bara waaqa jaameeti moggaafame. Istaadaamiin hojjetamee jiru baay'ee miidhagaa fi istaandaardii isaa kan eegame yoo ta'u tiraakiin istaadaamichaa kan shaakala fiigichaaf ta'u yoo ta'u dirreen kubbaa saaphanaa, dirreen kubbaa kochoo, dirreen kubbaa harkaalleen kan addaa ijaaraman. Namni gama kanaan taalentii isaa guddisuu akka danda'u bu'uura guddaa kan lafa kaa'e yoo ta'u manni barumsaa kun dijitaal laayibirarii mana kitaabaa dijitaalawaa fi laayibirarii haardi kooppii mana kitaabaa idilee kan qabu yoo ta'u kitaabonni baay'een bitamanii guutamullee himame. Laaboraatooriin mana barumsaa kana haala addaatiin kan ijaarame yoo ta'u kana malallee workshoppiin barattoonni barnoota daree qofatti osoo hin daangeffamin ogummaawwan sibiilaa mukaa fi kalaqaawwan kaan itti baruu yookaan uumuu akka danda'an kan taasisu ta'uun ibsame. Dareewwan barnootaa sadarkaa isaa kan eeggatanii fi dareewwan tokko akkaataa barattoota 40 simatutti bifa duraan barame irraa adda karaa barataa dabareen wal shaakalsiisuu fi walitti naannee ittiin qayyabatu taasisee jira. Gabateewwan barnootaa gosa lama kan halluu markamii irratti barreeffamuu fi gabatee gurraacha boronkii adiin irratti barreeffamu ta'ee qophaa'e. Laawunchiin barattoota mana shaayii fi aara galfii hanga barattoota 300-400 keessummeessuu danda'u kan hojjetamee fi mooraan isaa magariisa barattoonni haala biqiltuu fi mooraa isaanii kunuunsuu danda'an irratti kan ijaarame yoo ta'u gama kanaan immoo manni barnootaa haala addaan daawwate hawwatummaa idil addunyaa kan argatu yoo ta'u dabalataan barsiisonni hojii baruuf barsiisuu isaan irratti akka xiyyeeffataniif jecha mana kiraarraa baafamni manni jireenyaa 48 kan ijaaraman ta'uun ibsame. Kana hunda kan taasise Injiinar Taakkalaa Uumaa Bantii ilma magaalaa Amboo biqilchite kan aanaa tokkee kuttaa'eeti. Amma gara odeeffannoo teenya waa'ee pirezidaantummaa Oromiyaa marsaa itti aanutti isin dabarsina. Filannoo biyyaalessaa marsaa 7ffaa wiixata caamsaa 24 bara 2018 adeemsifamtuun booda bu'aan filannoo yeroo ifoometti aansee hooggantoonni federaalaa fi naannoo hanga godinaalee iddoo hojiirra turan ni jijjiiramu. Kunis bu'aa filannoo booda miseensonni haarawaa mana marii filataman kan paartiilee fi namoota dhuunfaan dorgoman mana marii caaffee fi paarlaamaa kan galan yoo ta'u mootummaan bu'aa filannootti aansee hooggantoota isaa bakka kan jijjiiruu fi qajeelfama haarawaa baasuun hojiirra kan oolchu yoo ta'u kanaanis immoo Injiinar Taakkalaa Uumaa Bantii pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa ta'uu fa'aa akka jiru mana marii caaffeetti qaadhimamee jiraachuu miseensa mana marii maqaan isaa akka tuqamu hin barbaanne irraa mirkaneeffachuu dandeenyeeti jirra. Odeeffannoo teenya kutaa lammeessaadhaan jijjiirraa hooggansa Oromiyaa itti aanaa pirezidaantii naannoo Oromiyaatti kaasee hanga yaa'ii caaffee Oromiyaa qabannee kutaa itti aantuun kan isin biraan geenyu ta'a. Hanga kutaa lammaffaa walitti deebinutti horaa bulaa deebanaa isiniin jenna.